Egaa guyyaarraa yeroo ammaa kana gara mana artist Tamaan Biqilaa magaalaa Finfinnee naannoo Kuyyee Faceen deemaa jira. Artist Tamaan Biqilaa daa'imman isaa 11 fi haadha warraa isaa waliin ta'uudhaan mana kana keessa jiraata. Egaa yeroo ammaa kana mana keessa jiranii walumaa mee bakka jiru kanatti akkaataa isaan itti jiran sin dhageechifnaa jechuudha. Waaqni roobuudhaan haala kana keessa sharaa akkanaa kana keessa jiraatan jechuudha. Artist Tamaan Biqilaa aartii Oromoo keessatti nama waan guddoo hojjete waan ta'eef yeroo ammaa kana immoo daa'imman kana waliin mana kana keessa jiraata jechuudha. Mana kana keessa jiraata. Haalan itti jiru waan isaan keessa jiran kanallee namni arguu barbaadan teessoo isaatiin qunnamtaniitillee tumsuu barbaadan ni argattu. Ammaaf mana artist Tamaan Biqilaatti ol seenaa jirra jechuudha. Akkam jirtu isiniin jenna. Nagaa birataa qayyo. Ayyee. Egaa yeroo ammaa kana artist Tamaan Biqilaa haati warraasaa lakkuu yeroo 3 deessee daa'ima 9 tokko yeroo 2 deessee daa'ima 2 daa'imman 11 waliin haadha warraatii fi artist Tamaan Biqilaa ta'anii nama 13 mana kana keessa jiraatan. Namoonni Oromoo dhugumaan daa'immaniif garaa laaftan akkasumas namaaf garaa laaftan haala jiruu fi jireenya nama kanaa laaltanii akka tumsitan gamanaan isin beeksisuun barbaada. Haaluma uffannaa irraa kaasee nyaataaf dhugiitii irraa kaasee waan humni keessan danda'een akka cinaa dhaabbattan jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa. Ayyee dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya jechuudha. Yeroo ammaa kana magaalaa Adaamarraa dhufee kan inni argamu naannoo Kuyyee Faceetitti mana artist Tamaan Biqilaatti argama. Artist Tamaan Biqilaa haati warraasaa jechuudha. Yeroo 3 walfaana lakkuu 3 deessee daa'imman 9 qabdi. Yeroo 2 immoo tokko deessee daa'ima 2 daa'imman 11 qabdi. Yeroo ammaa kana haalli jiruuf jireenya tuffatee maatiiwwanii fi firoottaniitti daa'imman 4 akkas gara maatii firoottaniitti dabarsanii jiru. Haa ta'utti malee artist Tamaan Biqilaa aartii Oromoo keessatti hiriyyummaadhaan waggaa dheeraa nama hojii turree fi aartii Oromoo keessatti nama gumaacha guddaa godhaa turedha. Haati warraasaatii fi isa dabalatee nama 13 ta'anii mana sharaa kana keessa jiraachaa jiru. Naannoo Kuyyee Facee jiraatan jechuudha. Maallee yeroo 3 lakkuu 3 deessee daa'imman 9 yeroo 2 immoo tokko deessee daa'imman 11 haadha warraasaatii fi artist Tamaan Biqilaa ta'anii nama 13 mana kana keessa jiraachaa turan jechuudha. Maarree Oromoon Oromummaa qabdaniif namoonni namumaaf garaa laafummaa qabdan akka bakka jirtanii akka isa waliin ta'uudhaan daa'imman kun akka uffata nyaata wanta garagaraan tumsitan guddoon sinirraa barbaada. Maqaa aartii Oromootii fi akkasumas kabajaa fi namummaa warri qabdan akka daa'imman kana cinaa dhaabbattanii isa tumsitan jechuu siniin barbaada. Amma yeroo ammaa kana kan argamu naannoo mana artist Tamaan Biqilaatti argamna. Keessattuu warri aartiitii fi akkasumas immoo Oromoon Oromoodha. Yoo Oromoon Oromoof ta'uu baate namni sii ta'uuf siin jiru waan ta'eef uummanni Oromoo mucaan kun maatii akkanaa qaba, haadha warraa qaba. Innis jira, inni mataan isaa hojii qabu. Ijoollee akkanaa kana mana ammas argitan kana keessa jiraachaa jiru. Mee isaan waliin turtii gabaabduu sii taasisaa akka dhaggeeffattan barbaada. Maqaan keessa eenyu? Maqaan keessa Safiyaa Ajjiiti. Iddoon dhalootaa eessa? Amma naannoo kana waggaa meeqa jiraatti? Waggaa 10. Argitee Oromoon maal jedha seeta dhalli qabeenya guddaadha. Ijoollee kana baga Rabbi sii kenne ijoollee kana amma akkan horattee akkan argachuu kana gammachuu si dhaga'e. Aki gammachuutti wanni nuti dhaga'een ana qofaanti akka uummanni Oromoo hundi gammaduu hin kanaaf daa'imti addaatitti bakkeetti qofattuu fi wanti tajaajilamtu daa'imti waggaa tokkotti aannan dhaabde jechuun daa'imni kanaa hanqinni isaanii garam deema mirri daa'ima kanaa garam deema daa'ima tana gizee dhufaana harkaa naasisanii adda mana jireenyaa hin qabdu daa'imman duraa mucaa waggaa 11 13 jira barumsa hin baradhu an cinqii kana hin dandeenye jedhee na harkaa deeme kunis adda na harkaa faca'umaa deemanii Oromoon xiyya kaasan walii akkanaa qabsiisu. Guddaa galatoomuu rakkoon qabu namatti dhagahama guddaadha. Oromoon kana ilaalaa jirtan ijoollee kana ilaalaa jirtan waan dandeettii isin akka goota isinii jedha. Fakkeenyaaf maal fa'aatu si gargaara gaarii jettee yaaddatama? Fakkeenyaaf qofaan bakkuma jireenyaa bakka daa'imti dhaabattee boqadhee sammuun kiyya jarri bakkeetti qofachuun barbaada. Isa lammaffaa nyaataa dhugaatii isaaniitii fi uffannaa isaanii barbaada. Kanuma wanummaan jiru iyyuu kanumarra caala maaltu jira bakkuma itti dhaabatanii fi bakkuma itti jiraatan wanummaan jireenyi keenya waan tokkoon jiraannee ittiin jiraannu hin jiru. Daa'ima kana Oromoo fi uummata maddii dhaabatee nu guddisee
adda bushaa yedhaa halaalli saree fite akkuma jedhasaa osuma jibbinu bahee iyyachuu biyyatti da'amu kan haadhamii jaraan harkatti agana bulchi. Amma akka jiru an dalla namaa keessa dalla namaa kanattu odeessi nan jaalatin sharaa tanaa ijaaradhe haxirii tanaa ittiin eegumsa godhe ka keessa jiru gibbiin kunuu gibbii namaati sharaan kunuu keessaa bahi keessaa ka'i naan jechuutti deema warrummaan gibbiillee warrummaan dallaa jirullee kana keessattuu haala rakkinni keessa jira. Sammuun xiyyaaf sammuun daa'imni xiyyaa gabbaatoo illee bira boqonnaa hin qabdu bakkuma jiru tanattu ka jiru gibbii namaa keessa amma waayyuu ni nagartan gibbii namaa keessa jedhamu ta'a. Gibbii kanaa gannuu dhiisee mootummaadha kamanaa si baasee kamanaa si baase mootummaadha nu gibbiin ka dhuunfaatti gannu homaa siin goonu naan jechuudhaan gibbii kanattu akka maletti keessa jiraadha daa'imni xiyyaa waliin sammuu boqonnaa hin qabne halkanii guyyatti waliin jiraadha isiniin jechuu barbaada. Ayyaadha ko amma wanni asirra dhagee tokko akka sabaanuu si qootan itti dhagamaa ture ati Oromoodha warra miidiyaa si gaafatu isa Oromoodha jedhanii silkii si cufanii naan jedhaa ture sitti haasa'us waan biraa sitti haasaa ture naan jedhaa ture maaliif akkasiin jedhan wanni naan jedhaniif ka Oromoon nama tana malee waan biraa miti waluu hin beenu miidiyaa warratti ilaalaniitu maal ሄሎ እንደኔ ሰላም ነሽ አንቺ ምንድነው ገር ምንድነው ኦሮሞ ነሽ እንደ አንቺ ወደ ሀገርሽ ነገበም እንደና ነመና አንጀ ደጀረ ከና ኮሊኬቲ ምትየቸው ወርባደነሽ ያምት ናንጀ ይገዳል አከሚት አከና ናንጀ ደማ አነ ዳአገር ምሳን ገል ናንጀ ደንተነዱ አመለ ገሪቲ ገልብ እንጀሩ ከገዚ ካዱራ kiya bakan durri akaki babayu tiyati ana sudde ore galmese asbajira damale galo fi bawu wadi dinde aga dadi kalmi gibbi kana kanta okay daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya kana silaalaa jirtan amma yeroo ammaa kana akkaataa bultii keenya ibsa kanaatu keessattuu Oromoon ijaaf dura qabdu qalbii qabdu Oromoo taatee dhalattee lafa ishee keessatti dhalattee yoo ta'e wada garee gibi jedhanii afaan Amaariffaatiin haasaa jiran akkaataa kanaan ammoo Oromoon maal walii haasaa akkasuma ammoo Oromoon gara bitaa kabaatti bilitaan bahaadhaa biyya alaa jirta jiru akkasitti of dandeettee qaamni kan kee hin deeggartoota eentu qaama keessi deeggaruu danda'a kanaaf obboleetti keenya bira maal dhaabattu mee amma yeroo gabaabduudhaaf isii bira ture argeera gara abbaa warraatti darbinaa waanuma gabaabduu isa gaafannee gara sagantaa keenya deemna Oromoon garuu kan laala dhaggeeffadha waan keessanummaatu keessanummaa fitadha waan walii qabnu walumaa haa taanu ormi akka nu cabsaa jirullee kan irraa hubachuu dandeessu waan